Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu wasallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka irratti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladhaa baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa ka har'a waan baay'ee jaalattan waan baay'ee si'aan na eegdan qabadheen kara keessan dhufeetoo jira inni illee maal inni wettan meeshaalee mana keessatti. Please odoon kara ani yaada kunitti hin darbiniin dura. Ijoolleen viidiyoo irra buttan yaada gahaan argattan keessaniin illee wal dadhabsiisuu ta'a. Maaliif asumarraa informationii guutuu gatii isaa guutuu meeshaalee guutuu ta'e yoo argattani anallee dhuftanii keessaniin biizinan gootan jechuudha. Anis itti yaadetan saba kun fayyada jedheen qabadhee kara keessan isinis immoo na fayyada oggaa jettanii itti dhimma maatii ilaala. Yoo ofiillee barbaaduu baatan ta'e itti dhimmamtanii ilaaltanii hiriyoota keessanii sheerii hoo gootanii namoonni baay'ee warra hordofurra ijoollee sheerii gootedha. Ijoolleen meeshaalee xalabachaa jirtu. Obboleewwan xalabeef tokko qabadheen kara keessan dhufa samoonatti meeshaalee ismaartii ta'e meeshaalee baay'ee kwaalitii ta'e keessattuyyuu gaafa sanin viidiyoo irratti dubbadhe jechuudha waa'ee meeshaalee amma ka meeshaa haarawaa ta'in qabadhee kara keessan dhufee ture. Kanaafuyyuu viidiyoo irraan butina. Dhugaan isiniin jedha maaliif irraa baradhaa yoo atitti fayyadamuu baatte obboleettiin keessatti fayyadamtu obboleessi keessaa fayyadamu. Meeshaalee ismaartii ta'e naannoo keessatti argachuu jechuun waan xiqqaa miti. Ijoollee baay'een keessan dhufanii waggaan dubbisan maal jedhu nuti bar ijoollee saba biraatirraa xalabachaa turre ijoolleen kara keenyaa dhabne ijoollee akkatti meeshaalee akkatti namaa hojjisiistu hin jiranii jarri immoo sirriitti hojjisiisa waan ta'eef kara isaaniitiin xalabannee meeshaa galfanne qabna hunda jedhanii. Ijoolleen keessan naquun namtee jirte jechuudha ijoollumti keenya. Kanaafuyyuu keessan karratti adda addaatiin teelegiraama, waatsaappiidhaan, feesbuuka, sheerii yoo gootan hiriyoota keessanii nuti immoo shamarran biyya arabaa namni tokko ijoollee wal beeknu ijoollee 15 namnu jechuudha. Baay'ee wal jaalanna warri onlaayinii kun maaliif walumatti waa baay'ee daganna ijaa ta'eef jechuudha. Gadda keenyas gammachuu keenyas waliin dabarsina ijaa ta'eefidha. Kallattii adda addaatiin walitti dhufnee miidiyaadha haa turu wal nu barsiisee jira. Galata saayii waa baay'eellee akka wajjin hojjennu taasisee jira akka wal mararfanu nu godhee jira aadaa kallattii adda addaa jiran Oromiyaa keessa waan jiru wal nu barsiisee jira miidiyaan kun baay'een itti gammada kanarratti. Kanaafuyyuu walii daddabarsaa isiniin jecha har'a kara viidiyoo kiyyaatitti darbaa isiniin jedha ani ayyaantu asallaate turtiin afaana godha warri chaayinaala kanaaf haarawaa taatan garaatta sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'a jechuun gamanaan affeerraa kuute. Egaa ka takkaayyuu algaawwan takka argitanii hin beekne danuun qabadhee kara keessan dhufe. Ammas immoo isa laalla jettanii ra'uu taaltan 2 dhabdan 3 dhabdan 4 dhabdan. Kanaafuyyuu viidiyoon kun yoo baay'ate viidiyoo daqiiqaa 10ti daqiiqaa 10 tana hoolaallee homaa miti waan baay'ee waa warra nama arrabsan jala deemnetoo saamee qateenya liivii namoota wal arrabsanii jala zim jennee hojii keenya jennee saamee qaachi jala teenya garuu waan nama fayyada akka argaa jirtan. Keessattuyyuu argaa jirtanii algaan kana meeshaalee isaa guutuu karasiin qumsaaxiniin hin jira. Meeshaaleen isaa ati kompileksii ofii keetii itti fayyadamtu kan jala gootuu fi mastaawwatii ofii keetii itti fayyadamtu wajjiniin kan as karanaan immoo koomodiinaa meeshaalee kee jala qoratti wajjiniin ismaartii kan ta'e jira. Egaa ka asumaan odoon dubbatiin kanan darbu yeroo baay'ee meeshaa argine gaafa gatii dhageenyu immoo ni rifanna. Egaa ka bakkuma feete waggaa deemte. Wanna xiqqaa gatii xiqqaan argachuu dandeessa. Waan guddaa waan gatiin isaa itti ba'e akkasuma gatii guddaadhaan argatta malee gatii xiqqaadhaan argattu. Kanallee laalaa deemaa isiniin jechuun jaaladha. Yeroo baay'ee keessattuyyuu ijoolleen waa'ee arabii majalisii dhuftanii nagaafattan argitanii jirtan isaa baay'ee bareedaa kan ta'ee fi baay'ee ol ka'iinsa isaatillee keessattuu warroonni bishaan nurra keessatti ol ka'iinsa kan qabu qabadhee kara keessan dhufe gaafa dhuftaniitu immoo qarshii argitan. Rifattantu jira jechuudha. Wannumti gatii nama hin baasisifne waan gaarii ta'e gatii nama hin baasisifne hin jiru. Kanallee immoo kiisii keessan laaltanii achiin booda dhuftanii keessan nuggaa barbaadan xalabattanii bilbila kiyyallee yeroo darbe taambileelii tokko gubbaarratti sooriin isiniin jedha bilbilan dogongoreetu jira ijaaf qalbii keessarraa na hambisa kan 45 jedhe 42 jedhe nan sirreessa taambileelii sanii ijaaf qalbii irra na hambisa warroonni taambileelii kanarratti bilbila isiniifan teechisaa fudhadhaa kanarraan isiniin jira sanis immoo nan sirreessa dhiifama isiniin jecha egaa akka argaa jirtan algaa kana irratti dubbadda kun mataa isaatidha soofan karaa dakaan darajaa 2 qaba akka kan mana madaabii baay'inaan mana harabootaa keessattidha kan argamu algaan kuni kawwanni 2 qabu jechuudha isa sanidha algaan kuni
warri xalabachuu barbaadan. Kanas Israa'el dubbadha akkuma argaa jirtan komodiina meeshaalee keessa naqatanii fi kan footoo ofii keetii mastaawotii keessatti of laaltu meeshaa kee immoo jala kanatti naqattu. Algaan kun algaa ismaartii ta'edha. Jalli isaa akkuma argaa jirtanii ispoonjiidha. Cinaan isaa ispoonjiidha. Mataan isaa jalillee ispoonjiidha jechuudha. Mukaa miti argaa jirtu baay'ee bareeda. Gamanaan komodiinaa tokko qaba. Karasiin xarawwanni kan isa meeshaa keessa naqatanii akka qumsaaxiniitii fi kan immoo karan ammastaawoti qabudha jechuudha. Waa meeqa qaba? Waa 3 qaba. Algaa wajjin waa 4dha jechuudha meeshaan kun. Kanaafuyyuu gatii isaa nutti minaan jettan gatii isaa filannoo keessan irratti hundaa'etan oggaatiin fidii qabatan viidiyoo gabaabduu wayii gatii isaa isinitti hima waa'ee algaa kanaan isiniin jechaa jira jechuudha. Kanaafuyyuu baay'ee bareeda. Warri ni bitanna jettan keessaniin dhuftanii na gaafachuu dandeessanii bilbilli kiyya taambileerra isinii ta'an isiniin jedha. Dhugaan isiniin jedha baay'ee bareeda. Ni bitanna warri jettanii akkasumas jalqabas warroonni argitanii jirtan laayitiidhaniin kan hojjetam jalqaba irrattis argitanii jirtanii isas ni hojjenna jechuudha. Nu bira wannumti isin dhabdan tokkomtuyyuu jiru jechuudha. Meeshaalee mukni murteessadha. Mukni ittiin hojjetamu baay'ee haayii kan ta'edha. Argitanii jirtu mana madaamitiitti erga waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 soo teessan algaan isaanii waan tokko homaan ta'u argaa jirtanii muka gaariirraa waan hojjetamuuf kunillee sanuman isiniin jechuu jaaladha. Muka gaariirraa hojjetame gatiin isaa immoo dhugaa dubbachuuf meeshaaleen keenya jiddu galeessadha. Akka mukni kwaalitii ta'een meeshaaleen keenya jiddu galeessadha isiniin jechuun qarshiin jechuudha. Meeshaaleen qaaliidha. Gatiin jiddu galeessadha. Dhugaan isiniin jedha. Kanaafuyyuu warri bitachuu barbaadan bitadha itti fayyadama. Ammas irra deebi'een jedha ofii hoo fayyadamuu baatu obboleessi kee obboleettiin kee itti fayyadamu waliif daddabarsaa isiniin jechuun jaaladha. Argitan kunillee kuni meeshaa hojjisiifamedha jechuudha. Amma namni xalabatee hojjetamee bayeedha. Haala kanaan komodiinaa 2 qaba. Diizaayinii isaa argitanii darajaa 2dha jechuudha. Akka inni bareedu baay'ee bareeda. Meetira isaatillee ol ka'iinsa isaa argitanii jirtanii akkatti bareedu mana keenya wajjin kan deemuu danda'u. Komodiinaa ni qaba. Mastaawoti ni qaba. Isiniin jechuun jaaladha. Meeshaalee baay'ee babbareedaa ta'anidha. Nu biratti kan argattan. Itti boqattan dhugaan isiniin jedha. Har'a osoo hin ta'in miidiyaa kanarratti walumaan jirra hin argitanii boru meeshaaleen kun hoo gaarii ta'uu baate warra wal komanne ta'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuyyuu komii saba kootii waan hin barbaanne meeshaalee haayii ta'e meeshaalee bareedaa ta'een qabadhee karaa keessan dhufa malee waan akkanumaan boru cabdu waan akkanumaan boru urtoo nyaattu qabadhee karaa keessaniin dhufu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaata ka algaanii isiniin jedha ganaadha ni dhuman. Osaan viidiyoo kana laalaa isiniin jedha akkuma argitan baay'ee dhugaan hin beekan. Anu kanan hojjisiise caalaa amma kanan argu kanan gaabu baay'ee jira. Egaa namni murtoo mataa ofii qabaachuu qaba. Akkanumaafan murteesse malee ani turee jira akka argitan algaa kee bawweda. Torbee dhufu keessa isiniifan qabadhee dhufa jechuudha. Akka hoggaa naafee yeroo darbe hojjisiisee isinitti argisiisee amma immoo kanneen arginaan egaa iji namaa waa baay'eedha qilibbiseedha moo maal jedhamti iji namaa akkasan na godhe garummaa ani dubartii murteessuu danda'udha jechuudha waan tokko irratti. Dhugaan isiniin jedhaan dafee murteessa waa yoggaan murteessu haa jaaladhu haa hawwu malee dafee murteessa. Argitan kanas egaa algaan kun jalqabee jalaanillee yoo isinitti mul'achuu baatellee dhiifama naaf godha mataan isinitti mul'ata akkuma mataarraa kana ispoonjii qaba jechuudha. Mataan isaa ispoonjii qaba algaa bareeda kunillee isiniin jechuun jaaladha. Komodiinaa qaba wanni wajjiniini mastaawotii wajjiniin komodiinaa wajjiniin gurgurama barbaadan biiffee qomsaaxinii biratti hojjisiisuu ni dandeessan kan isa fakkaatuun isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaata algaan har'aa itti gammaddan jedheen abdii qaba dhugaa dubbachuuf algaa kana keessa kan jibbitan tokko illee jira jedhee tooyyaadhu garuu ilmi namaa filannoo ilma namaa tokkorra ijji buuti waan ta'eef kan ijji isinirra isin buute xalabachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee babbareedu meeshaaleen kana caalaa kan mana keessaa kan bahan danuun ni jiru ganaa isiniin jechuun jaaladha. Isinumti erguu hin naqina chaayinaala kanarratti wanti isin barbaadda wanti isin hawwitan hunda argachuu dandeessan. Egaa kunillee baay'ee tokko gaariidha hin bareeda kunis hojjetamee kan baheedha namoonni kaa hojjetamee isa bira wanti taa'u homtuu hin jiru. Xalabameeti malee jechuudha. Hojjisiifatee namni hoggaa baasuudha malee hojjetamaa deemtee muddamtee hin argattu isa biratti. Qaxaroodhayyuu qaxaroo isa jalaa tura tartiiba qabsiifatee qaxaroo fi teechifata jechuudha.
kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha. Warroonni bitachuu barbaadan na dubbisuu dandeessanii saanduqa komentii jalatti illee yaada keessan naa teechisuu dandeessanii meeshaa barbaadan karaa kana dhufe kuruu akka argaa jirtan algaan kun baay'inaan mana Arabootaatti kan argamu nu birattis hin argama kunooti akkana jira komodiinaa qaba.